Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana Irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoonni as United States magaalaa Washington keessa jiraatanis dilbata kaleessaa jechuun onkoloolessa 1 bara 2023 asuma magaalaa Washingtonitti ayyaana Irreechaa haala ho'aa ta'een kabajaniiru. Akkaatuma sirni kabaja ayyaana Irreechaa eeyyamuunis imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taasisuun irreeffataniirus. Wayita bakka irreeffannaa ga'anittis waaqaaf galata dhiyeessuun isa gara fuulduraafis nu milkeessi jechuun kadhannaawwanii fi eebbaan raawwataniis irreeffataniiru. Obbo Lubee Birruu Oromoota as naannoo magaalaa Washington jiraatan ta'anii kabajni ayyaana Irreechaa asitti akka jalqabamu warreen taasisaniiran keessaa isaan tokko. Waggaa 30 dura yommuu jalqabanii fi amma haala jiru yaadannoo isaanii nutti himuun eegalu. Irreechi Oromoon baay'een jiraatanis Irreecha biyya kanatti warri turan baay'ee miti hoosani lakkoofsa hoo baay'ate nama 30 ta'u. Isaan keessaa namni Irreecha kana biyyanatti irreeffachuu barbaadu hin turre. Haa ta'u malee warra waliigallu jira tokko echuma kiyya jennata naa ciisu sisa ibsaadha. Anuu sababa isaatiin biyya kana dhufe asitti anii fi inni naasofna waan keessa dabarre. Irreecha goonaa nu lamaanuu hin goonaa maaltu nu dhibee kuni aadaa keenya. Baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniin achi ijoollee hiriyaa keenyaa namoota 4 walitti finnee walitti nama 8 taane appaartimentii namaa keessatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keessatti paarkiin looti ture bakka appaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubnee saniin achi gubaa erga gubnee booddee Irreecha nu irreeffanne. Irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffannaa malkaa deemuu calqabne. Adde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana Irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan. Maatiitu murteessa. Eessatti iyyuu haa dhalattu, eessatti iyyuu haa guddattu. Maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caala taati. Amma ijoolleen kaleessaa asitti nu caalaniiru jecha as dhalatanii. Namni biraan sirna kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti agarree dubbisne luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis Irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu. Tole maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen. Duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarsee isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati. Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana Irreechaa magaalaa Washington irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaana akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu. Aadaa uummata dur hundumaa wajji wal fakkaata. Amma biyya Eeshiyaa keessa Chaayinaatu qaba. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qaba. Uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Pershiyaa amantii Islaamaatii fi Kiristaanaa ifin Budiizim dura ka qabani ayyaana Nawruuz jedhanii amata jijjiirraa amata haaraa amanni dabre ka duraa dhume haaraa dhufutti waan ni godhan ka dabre geggeessanii isa haaraa ittiin simatan kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantii irraa adda warri amantii hunda jala deemuufis tokkicha. Adda Dunee Silgaa Minisootaarraa kan dhufteettu bakka Irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana Irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus
isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti. Yeroonan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroonan ilaalu ka biyya kanaa wajjin walitti hin dhufu. Inni biyyaa sun aadaa duwwaatu hin ta'in nyaati isaallee, qilleensi isaallee, lafti isaallee waa hunda isaatu Oromoo urgaa. Ka addanaa kun garuu erga irraa fagaanne immoo biyya sanatti as keessatti uummachuu barbaanna. Aadaa sana jaalala achi jiru, tokkummaa achi jiru sana asitti hamma danda'e tattaafannaa garuu hanga sanaa gahaa jechuuf rakkisaadha. Biyya ormaa keessatti garuu eenyummaa ofiitti fufsiisuun immoo dhaloota ijoollee keenyaaf illee barnoota guddaa ta'a ka jedhudha. Sirna kabaja ayyaana Irreechaa magaalaa Waashingtanitti taasifame kanarratti hawaasni Oromoo as United States keessa jiraatan uffata aadaan faayamuun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni Irreechaa guddichi kan hora Finfinnee sanbata xiqqaa dhufu, kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. Aan Mitikkuu Fiqaaduun ture nagaan.